Hayyee walitti deebinee jirra akkam nagaa keessanii. Har'a kan inni irratti dubbadhu istiichiin da'uu fi of eeggannoo barbaachisu kan jedhudha. Erga istiichiin da'anii booda of eeggannoo ta'uu qabu maal fa'i kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Yeroo da'umsaa keessumattuu yeroo jalqabaa kan da'umsa duraa jechuudha. Mucaa jalqabaa irratti tarsa'uun naannoo balbala qaama saalaa dubartii baay'inaan ni mul'ata. Tarsa'uun qaama saalaa kun immoo bakka lamatti qoodama. Kan ofumaan tarsa'ee fi kan ogeessi fayyaa akka balballi qaama saalaa bal'atee mataa mucaa dabarsuuf jecha dursee maqasiidhaan mure yookaan episootoomisa jedhama jechuudha. Istiichii jechuun egaa isaa ogeessi fayyaa akka mataa mucaa ba'uuf dursa baqaqsee uumudha jechuudha. Takka takka immoo yoo hordoffiin gahaan hin jirre yeroo da'umsaa naannoon qaama saalaa ofumaa baqaquu danda'a yookaan tarsa'uu danda'a. Inni kun spontaanous perineal jedhama. Tarsa'uun kun karaa kamiinuu haa uumamu yeroo baay'ee hodhamuun istiichiin dirqamadha. Akkuma nama jedhe ofiis yoo tarsa'e yookaan ogeessi fayyaa dursee maqasiidhaan yoo istiichii uume dirqama hodhamuu qaba. Erga hodhamee booda immoo of eeggannoon ta'uu qabu jira. Of eeggannoo dubartiin istiichiidhaan deessee ofiisheef gochuu qabdu. Isaan keessaa gurguddoon kan jalqabaa naannoo hodhaa kanaa haga danda'ameen gogaa yookaan diraay akka ta'e gochuu. Jiidhinni jiraachuu hin qabu naannoo istiichiin hodhame hanga danda'ametti. Mana fincaanii dhaqxee dhiqattee jirtu taanaan erga fixxeen booda sooftii qulqulluu yookaan uffata yookaan fooxaa qulqulluudhaan naannoo sana gogsuu yookaan qorsuu qabdi. Yeroo baay'ee bishaan ashabootti makanii irra taa'uun bayeessa akka ta'e ni himama. Kun garuu sirrii miti. Akkuma nama jedhe egaa bishaan ashabootti makanii irra taa'uun sirrii miti jedheera. Haa ta'u malee namoonni hedduu rikamendi godhu. Garuu kun rakkoon isaa maadhaa? Ashaboon bishaan sana keessa jiru fo'aa yookaan kirriitti madaan sun hodhamee akka inni nyaatamuu fi akka inni laafu waan godhuuf irraa of qusachuun bayeessadha. Madaan sun ni hiikkata jechuudha kirriin sun ciccitee. Dhiqachuu barbaadde bishaan qulqulluu qorraa gadhiifateen dhiqattee naannoo isaa gogsuun gahaadha. Erga dhiqattee booda naannoo isaa fooxaa yookaan sooftiidhaan diraay gogsuun qofti gahaadha jechuudha. Guyyoota duraa naannoon sun ni dhiita'uu ni danda'a. Kana furuuf ammoo cabbii manaa yoo qabaatte yookaan firiijii keessa bishaan gara cabbiitti jijjiirame yoo jiraate wayyaa qulqulluutti maruudhaan dhiitoo sanarra bakka dhiitee sanarra kaa'uu ni dandeessi. Karaan biraa immoo moodesii fayyadamti yoo ta'e moodesii tokkoo isaatti bishaan maankaa 2 hanga 3tti naquudhaan firiijii keessa keessi moodesii sana. Moodesii irratti bishaan naqxi maankaa 2-3 moodesii sana immoo firiijii keessa keessee bakka cabbii akka cabbaa'u godhuuf keesseeti cabbeessi jechuudha. Moodesiin sun egaa qorra isaa keewwachuun akka dhiitoon sun gadi galu gargaara. Rakkinni guddaan hodhaa yookaan istiichii wajjin wal qabatee dhukkubbii qabaachuu isaadha. Istiichiin egaa akkuma beekamu madaa hodhamedha. Kun ni dhukkuba. Dhukkubbiin kun immoo garaagarummaa qaba nama tokko nama biraa biratti. Yoo madaan sun gad fagaatee baqaqee jiraatu ta'e yookaan akkasumas ciniinsuun irra turee jiraate baay'ee dhukkubu. Yeroo akkasii egaa maal gochuu qabu? Qoricha dhukkubbii hir'isan kan akka parasitaamoolii fudhachuun gahaadha jechuudha. Fo'aan yookaan kirriin wanti kun ittiin hodhame yeroo hedduu baay'inaan kan hiikamuun hin barbaachisnedha. Hiikuun hin barbaachisu. Kana jechuunis ofuma isaa dhanna wajjin wal baree wal makee bada jechuudha. Absorbeebil kan ta'edha. Wanti guddaan hodhaan kun akka infekshinii hin godhanneef of eeggannoo taasisuudha. Of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Infekshinii godhannaan gaarii miti waan ta'eef. Moodesii yookaan wayyaa ofii yeroo yeroon gaddarachuu darbees waa of jala afuudhaan uffata keessaas haa ta'u moodesii otoo hin keewwatiin akka naannoon sun qilleensa argatu gochuun akka inni diraay ta'e gochuun akka inni dafee fayyu gochuun barbaachisaadha. Kanneen armaan olii gochuun egaa faayidaan isaa inni guddaan istiichiin yookaan hodhaan sun akka inni madaa hin godhanneefidha. Akka inni infekshinii hin godhanneef. Bakki hodhame kun takka infekshinii godhannaan fo'aansaa ofuma isaa hiikkachuudhaan malaa godhata. Malaa hin mala'a. Fo'aan sunis ofuma isaa ciccita jechuudha. Yeroo kanatti immoo deebisanii hodhuunis hin danda'amu. Hanga madaan qorutti eeganii qoricha fudhatanii booddeedha kan daganaa yookaan bifa haaraadhaan hodhamu. Kun immoo rakkoo biraadha jechuudha. Kanaaf hanga danda'ametti akka infekshinii hin godhanne eeggachuun barbaachisaadha.
waa'ee istiichiin da'uu fi of eeggannoo ta'uu qabu ilaalchisee barnoota ni qabadhee jiru kanuma waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.